jecha gara mana isaa too deemu argeera. Namooti karaatti dhufan immoo maal argate safuudha. Ganamannaa baatu ganamannaa dhaltu akkatti hin argine maal argate tooranii argaa. Ol fuudhee ergaa keetti kun Waaqayyo akkasiin jechaa jira. Gadditanii dhukkubsattanii waan adda gara kana warri dhuftan Waaqayyo akkasiin jira ilillee baay'een si gashatii jira. Raadaagasee kaatii anamanta namni tokko hin qabeedha jedha. Raadaagasee kaatii namoota alaabosee baaraadee anama harka keessan kaasa harka keessan sirriitti dhibbisa ixadha harka keessan gara Waaqayyo kaasa. Ergaan kun kan keeti Waaqayyo akkasiin jedha akka gadditee dhuftetti gadditee baatu si jedha. Balaaraadiyaanos bisii galataa fuutee baata si jedha. Makaroodhaaniya boruu miti torbee kana miniif taammiti har'a saatii booddee mana nama 52 galata su jira. Har'a saatii torbaa lolattaatiin booda mana nama baay'ee dhibbee galataan rukutama. Namni tokko kaaree beekaa jedhama. Reena lama sanga lama gasaya. Natura baadee adeemsa akkasira yamlaata akkasira har'a jira. Mana kootiidha. Sagale kesan ol kaasati ilillee kesan. Ruba hadina morsa katera la badia. Ilin chema ilillee chema. Reba la basenda la bas. Irrabo ila nama bayer gatara ilillee chema pida. Pida ilillee la funu bulla gatera. Nama baay'ee raarki tokko dhufee ilmaan otoo aguu argeera. Nama baay'eetiif lammi baay'ee otoo galateeffatu argeera. Dhugaan isinitti lama nama baay'ee galataa argita. Dhugaan isinitti hin amantaa eewu kana mani hin amantaa arra guyyaan 10 torbeerraa nama gaafa digdamii afuritti dhugaafaa. Alkolaa sanuma. Eebba keessa nagaa keessa kan nyaate ganama kana humna maqaa Yesuusin sinirraa baareera. Humna du'aa humna salphinaa rukuteera. Sagalee gooftaa dubbisee Luqaas 5. Gaaf tokko Yesuus bishaan ciisa Genesaaret jedhamu bukkeen dhaabbata ture. Namoonni baay'een immoo dubbii Waaqayyoo sarraa dhaga'uudhaaf wal dhiibuudhaan isatti bu'an. Bidiruu lama qarqara bishaanichaatti hidhamanii arge. Qurxummii qabduunis keessaa ba'anii kiyyoo isaanii inni quturan. Bidiroota sana keessaa isa kan Simoon yaabee Simooniin bidiruu isaa bishaanitti buusee qarqara irraa xinnoo ishee gara gidduutti akka butuuf gaafate. Achumaan taa'ee bidiricha irraa jara barsiisaa ture. Dubbii isaa erga dhaabee booddee Simooniin gara tuujubichaatti hiiqi qurxummii qabuudhaafis kiyyoo keessan darbadhaa jedhe. Simoon immoo deebisee yaa barsiisaa eda halkan guutuu baay'eetti dadhabne homaas hin qabne amma garuu erga ati dubbatte dubbii keetiif jedhee kiyyicha nan darbadha jedhe. Isaan kiyyoo isaanii yommuu darbatan kiyyoon isaanii hamma tarsa'uu ga'utti
qurxummii danuu qabatan. Hiriyoonni isaanii biraa keessa kan turan dhufanii akka isaan gargaaraniif hawwatan. Isaanis dhufanii baay'ina qurxummiitiif liqinfamuu hamma ga'anitti bidiroota lachuu qurxummiidhaan guutan. Simoon Phexros waan ta'e kana hundumaa waan ta'e kana yommuu arge jilbeenfatee Yesuusitti kufe. Yaa Gooftaa sitti dhiyaachuun anaaf hin ta'u. Ani nama gad cubbamaadha. Simoonii fi isa wajjin kan turan hundinuu waa'ee qurxummii danuu qabuu isaaniitiif na'anii dinqifatan. Jedha isa itti fuftanii dubbisuu dandeessu. Sagalee Waaqayyoo kana nama dubbisee Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hanga 9 isa jiruun dubbisee mee nama sin bukkee jiruun akkasittiin jedha hin qabaddaa jedhaan mee ofitti dubbadhaa nan qabaddaa jedha jedhe dabalaa nan qabaddaa jedha mee nan qabaddaa warra amantan okay sinii ta'e lafa kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa irra deebi'aa turettidha kan inni dubbatu gabaabsee men pointii qabxii muraasa sasanitti mee isiniin karadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaa irra deebi'aa turetti isaan keessaa duukaa buutonni yookaan barattoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yesuus duukaa kan bu'an baay'ee. Isaan keessaa Yaaqoob, Yohaannisii fi Phexros namoota jedhaman namoota kana sadantu jira. Phexros kun yeroo hundumaa amala isaatti beektu ariifataadha. Dafee waa tokko dubbatu jaalataa, dafee waa tokko gochuu jaalata. Isarraa gadda kan ta'e immoo Phexros jireenya isaa maatii isaa kan bulchu qurxummii qabeeti. Qurxummii laga keessaa galaana keessaa dhaqee bishaan keessaa qabeeti achi keessaa waan argate fuudhee gara gabaatti geessee gurguree ittiin maatii isaa jiraachisa. Isaatiin ala galii biraan qabu hin qotu hin qofuru hin nagadu waa biraan qabu. Isuma kana godhe yeroo hundumaa waggaan inni kana taasise macaafa qulqulluu keenya irratti hin barreeffamu. Waggaa 50 ta'uu danda'a 500 ta'uu danda'a shan hin beekamu. Garuu akka Phexros yeroo hundumaa qurxummii gara lagaatti dhaqee qabee maatii isaa jiraachisu macaafa qulqulluu keenya sirriitti dubbata. Isa qofa miti. Yaaqoob, Yohaannis warri jedhaman kunis isa duukaadha. Otuma isa duukaa dhaqanii guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko isaanis bidiruu mataa isaanii hoofuutti ka'an bidiruu mataa isaanii fuudhanii hin yaadu. Phexros si'a baay'ee bara baay'ee isa kana taasise gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma caala immoo Phexrositti dhiyaata. Yesuusitti dhiyaata. Yesuusiinis itti dhiyeenya irraa kan ka'e Yesuusiin kan gale tokko Phexros isarraa darbees waa'ee Yesuus hamaan gaafa dubbatamu Phexros Maaliqoos namicha jedhamu Yesuus irratti dubbannaan atattamaan billaa fuudhee gurra isaarraa muree kan buuse Phexros. Yesuusiifis hin lolaa Yesuusittis lolaa ture. Otoo hin jijjiiramiitiin dura Phexros. Haa ta'u malee gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin akkuma kanatti fiilla fiitii walitti fuulatti deemaa turan waan gurguddaa hojjetanii Yesuus Kiristoos faana dubbatanii nyaata shaniif qurxummii lama isaan kanas Yesuus Kiristoos yeroo baay'isu dinqii godhu Phexros keessa jira. Miraakilii gurguddaa gaafa Yesuus godhu Phexros keessa jira. Haa ta'u malee isa kana otuma godhu Yesuus wajjin otuma deemu akkuma nama seetti mee Phexros waan ittiin galii guyyaa galfatu hin qabu laga bu'ee qurxummii qabee fide malee. Yeroo baay'ee isa kana godhee garuu guyyaa keessaa guyyaa tokko mee warri dhaga'an okay sirriitti dhaggeeffadha. Guyyaa keessaa guyyaa tokko Phexros hin dhaqe sa'aatii 12 sa'aatii 2 halkan hin darbata bidiruun isaa duwwaa ammas hin darbata duwwaa homaa fuudhuu dide amma halkan walakkaatti har'a dhugaan isinitti nama hundumaaf miti nama tokkoof guyyaa ibsaati. Waa dhaggeeffadha. Yeroo hundumaa darbata guyyaa hundumaa yeroo hundumaatti darbataa ture. Garuu amma sa'aatii 9tti waa tokko hin qaban amma 9 yookaan 10 jechuun gara bariiti simbirri waceetti Phexros kakuu qaba ergaa qaba sagalee qaba garuu bidiruu darbatee bidiruu isaa duwwaa ba'uuf gadda guddaa keessumaayyuu barsiisaa faana deema. Keessumaa'uu Yesuus faana Yesuusitti dhiyaata akkuma sanitti otoo kakuu amma kanaa naa galeeru otoon isatti dhiyaachaa jiru otoon isaaf dubbachaa jiru otoon isa wajjin nyaachaa jiru otoon isa wajjin deemaa jiru otoon waa'ee isaa dhugaa ba'u akkamitti duwwaa ta'e gisee tokko lama yoo duwwaa haa ta'u amma googana bariiti guyyaa immoo qurxummii qabuun hin danda'amu. Maaliin ammoo shamaatii go askaastaa waan siin jedha akkasiin jedhu Yesuus isatti bara baay'ee fabditti kutattetti ganama kanarra deemaa dhufa
yeroo kaasinitti dukkanaa gara bariitti kan dhufu harka keessan duwwaa taatanii roobiyoo to'attanii kamsiyoo to'attanii jimaata to'attanii sanbata ganamaa galgala to'attanii sagantaa mandara iddoo maqaan Yesuus waamamu hundumaa otoo nafiin adda duree taatanii fiigaa to'attanii waa'ee Yesuusiif keessanitti lapheen keessan madaa'ee otoo isaa boosanii harki keessan golli keessan jireenyi keessan buukiin keessan maatiin keessan tajaajilli keessan hojii keessan duwwaa warra ta'eef oduu haaraan qaba akkasiin jedhu inni gara bariitti dhufee Phexros jijjiire dhufee si jijjiireera. Laala saakaate namni tokko harka isaa kaasee nan jijjiira maate. Waaradaa seeniya nama hundumaaf hin dubbate tokko anas keessan jira. Namni nafaan amanu namni lammataa yoo jiraate ergaan kun hin ta'u. Laala bakka itti dukkanaa isatti dhiyaataa isa faana deemaa qaanii warri kaan eegoo sunu caala barbaachisiisaatti sittutti dhiyaata jechuun isaanii nama. Sittutti dhiyaata jechuun isaanii hin qaana. Ollaa keessanitti lafa hojii waajjira biiroo jiraattan keessatti karaa adda garaa eengadda si Yesuus jetta waggaa shanan kana si Yesuus jetta 2013 akkas jette 2015 akkas jette homtuutti 2016 ammoo ittuu sitti dukkanaa harki kee duwwaadha siin jedhan miti dhugaa waaqaas na dhaabee sitti hin jijjiiramta. Hin jijjiiramta namni tokko nan jijjiirama haadha. Haleluuyaa. Irra deemaa sii dhufa Yesuus. Masa cina jiru gateetti isaa rukuta irra deemaa sii dhufaadhaani. Akka namaa ta'e yoom garaa natti jabaate yoom garaa natti jabaate siif jiranaa jedhee jaalala natti dhiyaate jaalala natti dhiyaate haalaan jijjiirame isa yaadaniisu irra deemaa dhufee isa rakkisu as kennan kake. Jagalo na baadhi afura gurguru nama mare na fato askara gasate otosa gari adaba yudat isa saraki se suwati se kurwasi gore irade masiruha de galata bodora botorira la Pedros ganama boch amma ka wala kapti boch gawam sensinte Jesus rufetu ayay obje Yohanes isaanitti lubban ergamoota keessaa isaan kun sadan duukaa Yohanesitti lubban Yaaqoobitti lubban silaa wajjumaan kan guutuu qabaa gulan waan sittin asxaas nama 200 taatee dhuftin jiraataa galanii dhugaa sittin hodha kan kee hojjetama kan kee raajita namni tokko kan goota hojjetamaa jira isaan ergamoota mini isaanis ergamoota beekamoota isaan keessaa dhufee garaadhaan kan barbaacha dhaqamee ta'us namni baay'ee waldaa gaafa dhufu nama masaraa keessaa warra kaan hin beeku miti Yesuus maqaa waamee gaafatti dubbatu seenaa isaa kaasee eebenoodhee gaafa kaasetti dubbatu warra kaan hin beeku miti garaadhaan warra dhufaniif yaadaan warra dhufaniif qaama warrichaa dhufanii isaanii yaadi warra iddoo biraa dhaqaniif isaan kun garaagartummaa tillikni gunnatan garaagartummaa guddaa jira isaan jedhu kanaafidha isa laphee isa garaadhaan dhufee teekkelee ka'ee dhimmi kee xumuramee raayee ameen isiniif ergaamna keessan garaa keessanii Yesuusin barbaacha warra dhufan arra guyyaa keessanii kanaaf hunduu darbachaa kiyyoo isaanii isaan keessaa dhaqee isa kan Phexros tokko qofa miti itti darbee sarbataa ameen warri kaan akkas jechuun isaanii nama Yaaqoob faa Yohanes faa otoo nuti jirru shafuu akkamitti ta'uu danda'a hin ta'u maaliif Yesuus Yohanes Yaaqoob dhiisee Phexros irra dhaqsinii himee Phexros garaadhaan hin dubbatu ariifatu malee keessa isaanii Yesuus beeka keessi keenya akka Yesuus beeku barbaada Yesuus wayaa keenya miti arraba keenya isa kana miti inni keessa keenya ameen kanaaf keessa Yesuusin beeka waliin dubbii qaba isa alaa qofa osoo taane Phexros kanaaf hundumaa isaa sana lamaan dhiisee dhaqee kan Phexros irra qujjete ta'a tokko taa'uu qofa miti taa'ee
Ina masinjana jirona kasena ta'enis nena dabal itti darbe hinnis sanaboda kaze Petros mali abdi kutatera ise galu finanga bakka kaze wala ayman naftwan tak barera kana boda entau oda ko burrade nande mande ette Petros abdi kutatera ette bakka nangara yana manatere rufe kan Petros amaroz zahade ulkas nama sadi fader kanage wana kasinjuru immati iste to kafuri chufte reder bite arrasi to muraya nammi to ko yamate na ko muramate da ise Petros nangara ide miya sasa sapate jannatu fe akaze Petros ila mataro ko khazira erganni jede amen jadi nama secara erganne de ini kuna mantu murame gale erganne de wan ba isita ini bicara jadi amen kada boda Petros yang kasih dermat hai kan saat dermat akasih tinggi Petros na aman edda barrier sedikit me galu punya sawal tiga mata Petros na akasih tinggi amma ini biliru sana buniti kiyo kamu kurtumi kamu komplain kiyo kisah fun gara boda tesar fecha kasih dubat inno di galu nama sebukero na kasih isate to murte laki dubat na fang isate to murte wa ko si jal kap si sare isa jal kap de moire si to mursi sare serat tayi kana Petros to murera nangale bak nangala isayo lammat odio kana tindete kanjero Petros ka seru odio kana tilamunde kanjero Petros kesa ka garabari perfect kiyo ke darbadonna barsisa insar stekasetta ani al kangu tulitidadare amma sergan arga amma smulatan agaraja nama baye galate fachaga ugan senettima asala amma dibena rogoda bobana ma baye jala sagale dibena ganja sagale dille da ganja sanata taw so kana enna al kangu tulitira kade sarufte chakana du bathai akka ittihasa kana hasofta wadawu wadabro tamallasena Petros garasa musa tidebiya barsisa ergati jette ish ani garo fitera daga yesam balisa takazela ergati jette dami tole dami jadi abbas isaru masa galon kas nata ida galati fad hallelujah kana ergati jette tole ani lekan ko di ser ani lekan ko fitera oman kabudu wala wantevi ani karora ko ke sabe ani kayo ko ke sabe dendeti ko ke sabe mulla mata ko ke sai numa mata ko ke sabe isera indahu Jesus kanamma ona chaljene sana gefate ammas Petros ya mata sa ke samma wa ke sa taftet ana bara isera amma garu Petros ergati yette malebole nendar balai bete rammayo ergati yette jadi gofta ida ergati yette nendar balai hallelujah sanabo Petros hindarbat ayo fitu gaira gefa Petros hindarbat ini semin kalian so darbat dua tu haramo kalian so bidirun urtumi ba ye marade dabe harna Petros gafat darbat wa mudatte amen amma Yesus jadi isin sub goftan dubatene mansur sirrema tijaran Yesus kuna so me warretan wa ayyo tuna so me warreyetani innusin so amma tiada mata ke sabatu si ega namane rajicille ada mata satti dabale wante si sobudanda wa ayyo barajarunchu innusin so isanna so be immi kotre isanna so be natti chufame si bana ma to edu dabale mo natti chufame inni kala sayu warre
درس صبوا برس أما برابرات يسوع صبوا أمين جنبه كناف إندرمته إذا كان سبيلهم كل تومي برباد رموا كل تومي نفسيه ينجو تلبت يسوع تلبت أركسنا أركس كم سرتي تاد وغاس تبع إما كنا فود أمين جدي فودر وغاس تبع وأنا كسيجر أنا جريرا إذا كان سبربادا تبتسي بربادا سيجر أما نجلس على كذا إني جريرا إذا كان سبربادا تبتسي دبينغ رجلا هذا نمر بارلا إذا سبربادا فولي كلي مكاسوس إذا سبربادا فولي كلي مكاسوس آمين نمسك مكيت ورد ثانغراتي دبينغ رجلا دبينغ رجلا ما يوجد تاني إذا كان سبربادا تبتسي نمر بارلا كبيرا وامبر بادا تنجرا نمنا وامبر بادا تورتا إزاي سوتشو سانتا كيسان وامبر بادا تنجرا وامنا كسينجر أسيدي أمتى أطواتي منانجاي نما كراتو كوفواتو تاي غلطا بدا بتسينجر لا تكوفات إرجع يسوع جري إيسا تبار بادا دبرة ساسي باربا لما فا إدنا ندوبته gurguddaa qabe qurxummii guddaa kaleessa takkuma qabateen bee kaleessa shishuun biqinnoo qabe yoo geesses gatiitti hin baasu askaasi fuudhee gaafa nanaan dhugaa waaqaan sitti ani hin beeku hafuura kootiin nanaan mana nama tokko eebba gurguddaa seena mana nama tokko eebba gurguddaa seena eebba qurxummii gurguddaa qabate takkaas akkasii qabee hin beeku sana booda edda gurguddaa ta'eeti Yaiko Yohannes Hota Amma kilon de bale Amen Amma kilon de bale Kale sebete kon arra gurgutan Ane kota nagargara jeretti itti birmada iwammati isanis furachura kan garu Petro sitarkat arga kasi egaf na furina bita ani be nama asi karafa gode muchira nammi je munama ba eyo te yusutu milka Utusi tae kana utale na bada Yesus yadina nama se muketi kan abati nama baye nammi baye yodeme yodani natumika dani ya natumika maite namma namika nammi jetta dubiya kamadu batte si kabera torbe arna galata debi torbe lamana arna galata debi milkan si adda maka Yesus si argato Argidani nagargara garga gafo ako dubbatu isati barbada turte silanda namma fa gafo ako dubbatu wanti te ko share ka gate wangu gudda share ka bosa ya ka zedami wanti te akal committee na dubbatu jeni me amma ka frahi aste dharmana sa gali hanatti rakkini chage sanu to apate nutti koleci ne male fedawa ka yomit sigala arkasna gas sabra rututa Kafirake gateetti ke sabgo ke tayyabat wanti simmatan wanti xixiqqoosu takke kanetta afaan gooftaa ta'e sirra hambise sirra hambise namni tokko mataa isaa seenaa biraa hafeera jedhama kana iyya maladhaa kan koomiti jedha yaa ishaasaas dallaa seeqamni sitti jaare diige eebba gurguddaa sanatti si galcheera dibata guddaatti si galcheera gurguddaa dhaqabe isa dhumaaf kan badheeffata isa dhumaarratti baay'ee qabate amen beela kee walirra kaayiti kana booda daafii dubbat kana booda ofirraa hafeen jira jedhe maal jette kana booda moo har'aan booda moo ganama kanaa booda moo gaasitti ma inni torbee darbe ji'a darbe bara darbe si ga'uu dide adhaamurtuu sirraate ebba baay'ee qabate እንደውም ዮሐንስ 21 ቁጥር 7 ላይ ሄዳችሁ ብትስታነቡ በጣም ንገር
153 ይቁርጡም ይበተቆ ሸንተን ጸድ ማንጎ ይንቀበ ካለሰቆ ይበተቆ ሸንተን ሰዲሚቲ ሰዲዩ ቀቡደደ ቶቆዩ ቀቡደደ ቢውማ ደርበቴ ውባታቱ አረገሩ እደንዱበቴ ይበተቆ ሸንተን ሰድ ቁጥር 7 ላይ ነጥቡ ስታነቡ ጴጥሮስ በጣም የሚገርም ቃል ተናገረ ሁሉም ተወደሳተ ጌታ እኮ አሜን አሜን በረከከስ ገዲት እንጎፍታለይ ለክ ጀነበ ለኔ ለክ ወለራካይት እንጎፍታለይ ለሻለ ለሰበት እንጎፍታለይ ለተፈት ለጴጥሮስ ስልተከነማ ووالك سبحان وقت أنجاو يكمل شو تنترجع نتنماني واقعي تكسرني أما أفرافه إيه كتير أفرافه ديجنتي وقت أنقلا غدا تيرانيت واقعي تكسرني اللي كنا نافلاجا وفرنا كسرني أفورا فولي نانسوري سرني Ria Samora Halelia, Reba Songa Halelia, Nebilo Tagelesa Kasena Halelia. Gawa Yosemite, and if not the same as friend of them, what can Sasuna? A savage, and the body number here, Manago, Hokola, Pia at the Gadi, Garuna Kahata, Akasuna, while a Yotakasnaga is a Kita no about